Harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtootaa akkam turtan akkam sa'aatii kana keessan nageenya jaalalli tokkummaan argachuun gammachuun bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha egaa guyyaa har'aa immoo viidiyoo addaatti walitti deebinee jirra. Baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa jechaadha. Hundi keessan bakka jirtanitti egaa nagaan koo sinaa qaqqabu jecha egaa yeroo tokko tokko haala adda addaatiin walirraa fagaachaa jirra. Yeroo walitti deebinee immoo barumsa addaa kan nuyiif ta'u maaliif namni tokko ofiisaatiif yoo itti fayyadame kan isa gargaaru kan isa fayyadu waliin ni fudhanna. Yeroo tokko immoo haala yerootiin walirraa fagaannee jirra jechuudha. Har'a immoo kan waliin ilaallu ilaalcha mataa keenyaa kan jedhu waliin ilaalla. Egaa ilaalchi mataa keenyaa maali? Fakkeenyaaf ilaalcha mataa keenyaa yoo jennu ofii keenyaaf namoonni baay'een ilaalchi mataa keenyaaf qabnu yookaan ilaalcha nuti qabnu. Fakkeenyaaf ani ilaalcha maaliin ofii kootiif qaba? Namoonni baay'een ilaalcha ofii keenyaatiin yookaan immoo ilaalcha ofii keenyarraan kan ka'e wantoota hedduu ni hojjenna, wantoota hedduus immoo duubatti ni hamna jechaadha. Sababiin isaa maaliif? Ilaalcha nuti ofiif qabnu maali? Ilaalchi nuti ofiif qabnu kun fakkeenyaaf namoonni baay'een ilaalcha yoo jennu maaliin? Namoonni baay'een ilaalchi ofii isaaniitiif qaban ilaalcha gadaantummaa, ilaalcha bakka dadhabummaa, ilaalcha hin danda'u, ilaalcha nama sanaaf guddina isaa irratti gufuu ta'anii jechuudha. Isa kana yoo jennu namoonni baay'een ilaalchi nuti mataa keenyaaf qabnu tokkoffaa ofuma keenya gaafa laallu wanta gadaantummaati. Namoonni tokko kan qabnu. Namoonni kaanu ilaalchi mataa isaaniif qaban ilaalcha namatti tolu. Fakkeenyaaf ani hojii kamiyyuu hojjedhee jijjiirama gaarii fiduu nan danda'a. Ani hojii kamiyyuu hojjedhee bakka guddaa gahuu nan danda'a. Jedhanii maal godhu? Ilaalcha ofii isaaniitiif qaban ilaalcha bal'aadha. Namoonni sun maal ta'anii argamu? Duroomanii ni argamu, milkaanii ni argamu, injifatanii ni argamu. Namoonni kaanu ani birri kun hin beeku. Ani birri hojjechuu hin danda'u. Ani birri kana godhuu hin danda'u. Jennee maal goonu? Ilaalcha gadaantummaa ofiif keenyaaf ni qabna. Warroota dubaraas ta'ee, warroota dhiiraas ta'ee maal taanaa? Ilaalcha gadaantummaadha kan ofii keenyaaf qabnu. Nama kamiyyuu. Yookaan immoo ilaalcha hojii keenyaaf qabnu ilaalcha gadaantummaadha. Namni tokko hojii wayii hojjetaa jiru, hojii isaa otoo hojjechaa jiru, hojii sana hojjechaa jiraata. Isaan itti fayyadama, isaan guddachaa jira, isaan gara hundaatti yookaan immoo gara fuulduraatti jijjiiramaa jira. Maal jedha? Hojiin kana hojjechaa jira bira. Uumaa guddachaa hin jiru. Uumaa jijjiiramaa hin jiru. Jennee maal godhaa? Sammuu isaa yeroo hundaa maaliin qabee jira? Chaalenjiidhaan. Akkaataa hojjetee hojii sana jijjiiru. Yookaan immoo hojii isaa gubbaa yookaan immoo isarra hojii cimaa filachuu yookaan immoo barbaaduun dura negatiivii sammuu isaa keessatti ani dadhabeen jira, hojii kanarratti nan hojjedhaa jijjiirama gaarii fiduu bakka anis immoo namoonni kaan guddachaa jiru ani garuu guddachuu hin danda'u yeroo hundaa bakka. Maaliif? Sammuu isaa keessa kan jiru ilaalcha gadaantummaa sammuu isaatiif qaba. Anis akkuma namoota namoonni wanta hojjetanii guddataniif hojjechuu nan danda'a, guddachuu nan danda'a. Osoo jedhee ilaalcha pozitiif sammuu isaatiif qabaatee yeroo hundaa negatiivii balleesse namni sun hojjetee ni jijjiirama. Sababiin isaa namni tokko wanta facaasee hammata. Yeroo hundaa nuti wanta hojjennu ni arganna, wanta yaadnu ni arganna. Dhalli namaa keessatti jireenyaati amma jiraachaa jirtu yookaan immoo ammarra jirtu kana yeroo duraa kan hojjettedha. Yeroo duraa kan yaaddedha. Yeroo ammaa kanatti jiraachaa jiru. Maaliif? Kaleessa wanta murteessite kan amma jiraachaa jirtu. Borus immoo kan har'a murteessitu kan jiraachuu irratti argamtu jechaadha. Kanaaf namni tokko kan jiraachuu danda'u yookaan immoo kan jiraatu wanta kaleessa murteessi, wanta kaleessa yaade, wanta kaleessa hojjechuu barbaade kan har'a hojjechaa jirtu yookaan immoo atis hojjettee argamu irratti yookaan irratti argamtu jechaadha. Kanaaf namoonni baay'een egaa kaleessa wanta yaadne namni yookaan immoo waan facaase hammata inni jedhamu
dhuguma jechuudha. Sababiin isaa maaliif namni tokko xaafii yoo facaase maal hammata? Xaafiidhuma hammata. Kanaaf ilaalchi keenya ofii keenyaaf qabnu gaarii yoo ta'e wanta gaarii hojjechuu dandeenya. Wanta mee namoota kaan ilaala. Fakkeenyaaf namoota guddatan naannoo keenyas ni jiru. Bakka milkaa'anii jijjiirama gaarii yookaan immoo nuyi fuuldura namoota deemaa jiran. Yeroo hundaa afaan isaanii keessaa kan ba'u waa'ee guddinaati. Negatiifiin hin ba'u. Maaliif? Waa'ee akkamitti akka jijjiiraman akkamitti akka guddatan har'a yoo waa guddaa wayii uuman burummoo isa sanarratti dabaluudhaaf tattaafatu jechaadha. Isa waan guddaa sammuu isaanii keessatti kalaqanii ni jiru. Kanaaf isaan kan guddatan. Innutoo ilaalchi keenya gadaantummaa qabnaa, ofiif gadaantummaa maaliif hojjennee otoo jijjiiramnu harkaa fi fayyaa osoo qabnu maal goona ofii keenyaaf gaduuf qabna jechaadha. Gaafa of gaduuf qabna maaliif sa'a abbaan gaafa cabsee ormi maal godhu ija balleesseedha miti mammaaksa Oromoo. Kanaaf nuti yoo tattaafanne yoo hinjifachuudhaaf gara fuulduraatti tarkaanfanne maal goona ni hinjifannaa jechuudha. Maaliif atis fakkeenyaaf waa'ee namaa ni haasofnaa, namni guddate jennee ni haasofnaa. Waa'ee namaa haasa'uudhaaf yeroo bal'aa qabna. Waa tokko hojjennee jijjiiruudhaaf garuu yeroo hin qabnu. Siniif haa galuu jechaadha. Maaliif namoonni baay'een waa tokko hojjechuudhaaf yeroo hin qaban, waan baay'ee haasa'uudhaaf yeroo hundaa waa namaa ni haasa'u. Nama duuba deebi'an wantoota hedduutu jira jechuudha. Kana waan nama haasa'uu dhiifnee waan nama gara fuulduraattis tarkaanfachuu keenyaan yookaan immoo jijjiirama gaarii fiduudhaaf gara fuulduraatti tarkaanfachuu yeroo inni nu dhabsiise waan nama haasa'uudhaaf kamti yeroo arganne. Kanaaf isa dhiisuudhaan nuti ejjennoon keenya maaliin gara fuulduraatti namoota jijjiirama gaarii fidan hordofuudha. Maaliif jaarraa 21ffaa yeroo teeknooloojiin babal'ate yeroo ammaa kana namoota yookaan immoo fakkeenyaaf namoonni qaamaan osoo duratti namoonni qaamaan nu barsiisuu maaliif jennee ni jenna. Maaliif sooshaal miidiyaan garaagaraa guute jechaadha. Yeroo ammaa kana kan jijjiirama gaarii, barumsa gaarii, waa'ee jijjiiramaa, guddinaa, ilaalchaa wantoota hedduu wantoota ilaalchaa ilaaluudhaaf namoonni ni ilaalu. Wanta nama arrabsan, nama abaaran, nama wal nyaachisan osoo ta'e akka salphaatti ilaaluu dandeenya. Maaliif isa fookasii kan irratti goonu. Maaliif jireenyi kee kan ilaalchi kee kan ati ofii keetiif qabdu gara fuulduraattis maaliif annan danda'a jijjiirama gaarii fiduu nan danda'a nama waan ta'eef gara fuulduraatti tarkaanfachuu kan danda'a yoo jette ni tarkaanfatta. Fakkeenyaaf jireenya har'a jiraachuu jirtu kana yookaan immoo kanaan dura kan murteeffatte kanaan dura kan gara fuulduraatti tarkaanfatte ilaalcha ati xiqqoo qabdu sana ture jechaadha. Garuu har'a immoo isarratti yoo dabalate jijjiirama gaarii fiduu ni dandeessan tarkaanfachuu ni dandeessa. Namni wanti siidhan jiru garuu duraan dursa ilaalcha mataa keetii jijjiiri. Ofii keetiif ilaalcha bal'aa qabaadhu, namoota si bukkeedhaaf ilaalcha bal'aa qabaadhu, namoota guddaniif ilaalcha negatiivii sammuu kee keessaa baasi. Yeroo hundaa poozitiivii sammuu kee irratti fe'uu dandeessa. Maaliif sammuun keenya yeroo hundaa wanti irratti feene kan nuuf ta'u jechaadha. Maaliif meemoorii namoonni baay'een meemoorii ni feesifanna sirboota garaagaraa wantoota nama bashannansiisan wantoota nuti barbaannu qofa miti. Kan amma fakkeenyaaf mana kompiitaraa deemnee sirba akkasii naa fe'i kanan barbaadaa jennaan. Sababiin isaa maaliif wanta barbaannuuf jireenya keenya keessattis immoo wanta nu barbaachisu qofa sammuu keenya irratti feene isa gara hojiitti hiikuudhaaf tarkaanfanne hiikuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf immoo namoonni baay'een kana yoo gochuu barbaanne dursa maal inni ilaalcha ofii keenyaa qabnu guddaa ta'uu qaba. Tokkoffaan nan danda'a wanti nan dadhabu tokko illee hin jiru. Jiramuu nan danda'a. Guddachuu nan danda'a. Maaliif? Namni si duuba jiru hedduutu jira. Namni ati gargaaruu dandeessu hedduutu jira. Namni immoo si duuba hiriire namoonni fakkeenyaaf ati lubbuu isaanii baraartu hedduutu jira waan ta'eef. Baraaruu ni dandeessa. Otoo ati baraaruu dandeessu, otoo lubbuu isaanii baasuu dandeessu, yoo ati hin jijjiiramne isaanis jijjiiramuu hin danda'an. Yoo ati gara fuulduraatti tarkaanfanne isaanis immoo si duuba jiru. Kanaaf namoonni baay'een na duuba jiru. Injifachuun qaba, guddachuun qaba, gara fuulduraatti tarkaanfachuun qaba jettee yeroo hundaa ilaalcha mataa keetii qabdu sirrii ta'uu qaba. Yoo ofii keetiif ilaalcha jijjiirama gaarii nan fida, guddachuu nan danda'a. Namni tokko guddachuudhaaf tarkaanfachuudhaaf
zim jedhee taa'ee miti. Aarsaa kaffaleeti jecha atis immoo aarsaa kaffaluun sirra jiraata. Bakka jirtutti aarsaa kaffaluu sirra jiraata. Waan hojjechaa jirtu sana ittiin jijjiiramuuf eegalte. Edda ittiin jijjiiramuuf eegalte maal gochuu qabna? Hojii sana hojjechaa gara fuulduraatti tarkaanfachuu waan guddaa qabachuudhaaf. Hojii sana qabattee waa'ee negatiif haazim jettee hojiin kun naan taane maaliidha kanatu ta'a yeroo hundaa bakka gara malee jettee yeroo kee gubdaa jechuudha. Maaliif hojjechaa jirta qaama? Garuu hojiin sun siin taane hojjechaa gara fuulduraatti tarkaanfadhu. Waan guddaa uumuudhaaf yookaan immoo jijjiirama gaarii fiduudhaaf isarra caala argamsiisuudhaaf tarkaanfachuu. Teesseetuma bakka hojiin kun naan taane namni na hojjechiisaa jiru harkanii guyyaa akkas na godha. Bakka yeroo hundaa sammuun kee maal isuma jetta irratti feetee booda maal godha forgeetii goota jechaadha. Maal gaafa guutee jechaadha. Isa kana miti. Hojiin xiqqaattu eegaltee jirtaatti hin jijjiiramuuf eegalte. Bakka isarra immoo kan guddatu barbaaduudhaaf hojii kee maal gammachuudhaan wanta hojjechaa jirtu yeroon qabdu yookaan immoo yeroo sa'aatii 24 hojjechuu dandeessa. Sa'aatii 24 wanta hojjettu boronsa sii ta'uu danda'a. Garuu immoo isarratti tarkaanfattee yoo gara fuulduraatti tarkaanfattee yoo isarratti negatiiva ta'uu baatte maaliif gara fuulduraatti guddachaa jirta waan ta'eef isa waliin guddachuu isa boodamuu kan isarra jijjiirama gaarii fiduu irratti tarkaanfachuu sirra jiraata malee isuma irra teessee waggaa 2 waggaa 3 maaliif jijjiiruudhaan mokkore kan isarra caalu mokkore malee waa'een hojii sim jettee waggaa kanas borus har'as haasoof ta'uu ta'e sammuun kee maaliin negatiividhaan guutaa deemta booda hojii biraa hojjechuudhaaf rakkoodha jechaadha. Kanaaf hundi keenya ilaalcha keenya irratti maal gochuu qabna? Ilaalchi mataa keenyaaf qabnu guddaa ta'uutu qaba. Yoo mataa keetiif dursa mataa keetiif ilaalcha gaarii yoo qabaatte namaaf ilaalcha gaarii qabda. Namoota naannoo keetiif ilaalcha gaarii qabaachuu dandeessa. Biyya keetiif illee ilaalcha gaarii qabaatte boru namoota hedduu kan jijjiirtu boru namni tokko ani beer maal dhibe qubaa koo jiraachuu hin danda'a. Ni jenna maaliif ilaalchi nuti ofii keenyaaf qabnu bakka namoota maal dhibe ani ofii kootii fedhan of gargaaree maal dhibe kun maaliif ilaalcha maal ofittummaa yoo ta'u bakka ani eddanani du'ee araddaan hin margin akkuma harreen jette sana ta'uun nurra jiraatu. Ilaalcha bal'aa qabaachuutu nurra jiraata. Ilaalcha bal'aa yoo qabne maaliif har'ati qophaa kee guddachuurra namoota hedduu wajjin oo guddatte namoonni baay'een maqaa keetiin yoo jijjiirama gaarii fidde yoo sii tole immoo akka Oromiyaatti iyyuu namoonni baay'ee yoo jijjiirte maqaa keetiin namni 2 namni 3 ati ilaalcha gaarii qabaannaan bar nama 3 jijjiiruu hin dandeessa. Namni 3 sun immoo nama 3 jijjiiruu hin danda'u. Haala kanaan maal godhane ilaalchi namoota hedduu babal'ataa deemee jira jechaadha. Kanaaf ofittummaa dhiisne ofii keenya ilaalcha gaarii qabaanne namaaf ilaalcha yeroo hundaa wanta gaarii yaadu yeroo hundaa wanta gaarii fe'uu sammuu keenyatti maaliif gaafa fe'ine wanta gaariidha bor kana amannu jechaadha. Wanta facaafannee amanna waan ta'eef kanaaf jaalallii fi nageenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechuu barbaada. Kanaaf yeroo hundaa egaa walirraa ni baranna maal yoo jiran bakka yeroo hundaa nama wanta gaarii yoo yaadde wanta gaarii argatta. Har'a wanti ati hojjettu boru si jiraachisa. Har'ati maaliif ani kallis kan inni hojjetu har'a na jiraachisaa jira. Kan inni har'a hojjetu immoo boru na jiraachisaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa wanta gaarii yaadu yeroo ilaalcha ofii keenyaaf ilaalcha gaarii qabaachuu namaaf ilaalcha gaarii qabaachuu naannoof ilaalcha gaarii qabaachuu biyyaaf ilaalcha gaarii qabaachuu. Namoonni baay'een si'a guddaa namoonni baay'een si'a arrabsan namoonni baay'een waan barbaade siinaa jedhan ati garuu waan inni siin jedhu sana jechuu osoo hin ta'in ati namaaf wanta gaarii yaadutu sirra jiraata. Namoonni baay'een na arrabsan jettee arrabsoo osoo hin ta'in isaan wanta gaarii yaadi. Namni sun wanta beekeef yookaan immoo si abaaruudhaaf suusii qabaatee osoo hin ta'in wanta sammuunsaa ajaje kan hojjetu. Atis immoo nama sana caaltee argamuu tirra gaafa sana nama sana deebisuun ni danda'ama. Nama sana jijjiiruun ni danda'ama. Maaliif yoo ati wanta gaarii itti himte maaliin namni sun maaliif naan jedhe keessatti deebi'ee jijjiiramuu ni danda'a. Yoo ati abaartee babal'achaa deema jechaadha. Kanaaf yeroo hundaa wanta gaarii facaasu yeroo hundaa nama wanta gaarii yaadu yeroo hundaa bal'isnee yaadu yeroo hundaa abbaa barbaade
waan barbaade haa ta'u. Afaan kee beekuu dhiisuu danda'a. Afaan kee beekuu danda'a. Waan barbaade ta'uu danda'a. Wanta gaarii yoo yaadde wanta gaarii malee kan si quunnamu hin jiru. Yeroo hundaa wanta dabaa yoo yaadne immoo dabumatu nu quunnamaa jechaadha. Kanaaf ati jireenya kee jijjiiruudhaaf sammuu kee jijjiirii, ilaalcha kee jijjiirii, namoota jijjiirii, barumsa gaarii baradhu, yeroo hundaa wanta si fayyadu qofatti fayyada. Yeroo hundaa wanta si fayyadu qofatti yoo fayyadamte fayyadamaa ni taata. Wanta si hin fayyadne yoo fayyadamte hin fayyadamtu, ni kuftaa, boru namoonni sitti kolfuu jechaadha. Kana osoo hin ta'in yoo har'a namni sitti kolfe, namni natti kolfe jettee duubatti deebi'u osoo hin ta'in daandii kee qabadhu gara fuulduraatti deebi. Namoota sitti kolfan haasofsiisi. Wanta isaan siin jedhan barsiisi. Yoo barsiifte namoonni baay'een deebi'uu ni danda'u. Namoonni beekanii nu arrabsanii yookaan immoo duubatti na hambisuu qofa miti. Kanaaf ilaalchi keenya ilaalchi gaarii haa ta'u, bakka jirtanitti egaa nagaa fi kabajni jaalalli tokkummaan siniif haa baay'atu. Egaa amma viidiyoo itti aanu walitti deebinutti hundi keessan nagaan naaf tura. Egaa hundi keessan immoo Shanan Gadaa tuubii barumsa hedduu kan irratti barannu, kan wal gargaarru, amma beeknu walirratti dhufnee yookaan immoo wal barsiifnee wanta beeknu immoo gara gochaatti jijjiirree walaa jijjiirruun siniin jechuudha. Siniin jechuu barbaada. Yeroo hundaa YouTube'n kun kan keessan. Yeroo hundaa YouTube kanarratti wanta barbaadan gama ilaalchaatiin, gama jijjiiramaa, gama barbaadaniin barumsa garaagaraa asirratti fudhannaa waan ta'eef subscribe, share goonee yeroo hundaa qophii taanee irratti argamnee wal barsiisuudhaaf qophii taanee yoo argamne nutis immoo sin barsiisuudhaaf yeroo hundaa qophiidha. Kanaaf hundi keessan nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jechuu jaalladha. Kanaaf hundi keessan immoo subscribe, share gootanii oli yeroo hundaa viidiyoo haaraa yoo hojjenne akkasin bira ga'u yoo barbaadan oli yookaan immoo mallattoo bilbilaa kan fakkaatu sana cuqaasuudhaan yeroo hundaa viidiyoon keenya kan hojjetame sin bira ga'uu ni danda'a. Kanaaf ammasitti immoo nagaan nu tura. Yeroo hundaa hin irraanfatina. Subscribe, share gochuudhaan, like gochuudhaan, yoo barbaadan immoo commentii nu barreessuudhaan nu jajjabeessuus ni dandeessu. Wanta achirrattis immoo commentii nu barreessitanii wanta isinii hojjechuu gama ilaalchaatiin, gama jijjiiramaatiin asirratti walii gallee bakka guddaa jijjiirama gaarii milkaa'ina irratti akka wal arginu abdiin guddaan qabaa. Nagaa fi jaalalli isiniif haa baay'atu. See you as a top.